Na aman Oromoon yoo nyaatan dhaabbilee Oromoon nyaachisa. Beektaa yeroo baay'ee kan nagu akkatti isaan dhaabbileen Oromoo kun uummata Oromoo kana tuffatan kanatu naguba beektaa. Inuma naguban keessa kee. Dantaa sabaa wanti jedhamu soba. Kasayyoon jedhe hin sobne. Dantaa saba ofii dursuu yoo barbaadame kan garaa kee garaatti qabatte. Sababa kiyyaan uummanni Oromoon gaaga'amii hin beela'ii hin du'ii. Qeerraan godaaniin jetteetu gad of cabsitee dhugaa kee qabattee maal godhanna? Daggalatti ittisanii ittiin doorsisuuf abboomamta. Kan isaan wal tuffataniin uummanni keenya dhumaa jira. Oromoon firan qabu jedheera yeroo baay'ee. Akka arjummaa isaatti akka garaa laafummaa isaatti firan qabu. Hunduu kan isa nyaachuuf hamuummatudha. Humna Oromoo difendi godhu qabu. Oromoon har'as ripheetuma lola. Sababa eenyuti kun? Sababuma tuffii uummata Oromoo irraa qabdu dhaabbilee Oromoo irraan kan ka'edha. Silaa Oromootu qawwee walii bitee magaalaa keessatti wal ijaaree ulaa ishii keessannaa ishiin baatu gaaddidduu ishii irra dhaabbachuu qabatu. Ittiin doorsisuu fi ittiin loluun gargarii basa. Kan keessa kiyya na gubuuf kan ittiin doorsisuu fi ittiin loluun gargar. Dantaa Oromoodhaaf yaaduun kana nan dhabe. Daandii wal dhoowwuun kun barsalphaadha. Namni dantaa saba Oromoof yaadu garuu waan na ulfaatu tokko hojjeta. Wanti ulfaatu maali? Mu'amu. Walii mu'amu. Walii mu'amu. Silaa uummata Oromoo kanatu sakaanis dhiibee 4 kiiloo galche, sakaanis alaa galche. Walumaa galatti wanti ulfaatu ebelu kana, ebelu sana, ebelu gantuudha, ebelu hattu, ebelu maaloodha, ebelu bitamtuudha. Waliin jechuu kana waggaa 50 hin baaf. Abaa'oo kana beektaa maqaa abaa'ootiin nagaduufi maqaa abaa'ootiin hojii kashan. Abaa'oo kana mee nadhii gammadaatitti dhabamee bara. Laggasaa wagiititti du'ee bara. Laggasaa wagiin ajjeefamee otoo waggaan guutimmoo ji'a jaame meeqa galan. Bara la maqaa Laggasaa wagii kaasuun nama ajjeesisu sanatti kaasne irra bara. Itti amanneeti. Goota Oromoo ta'uu isaatti amanneeti. Eeganoo dheengadda nu reebsisaa baateetu har'a maqaa abaa'ootiin itti keessa seenteetu Oromoo kana qoqqoodde beektaa. Kanaaf maqaa Oppiidiyoo kanaanis ano Oppiidiyoo ODP something kanaanis warra ummata kana qoqqoodde qircaa godhachuu barbaaddu kun ummata kanarraa dhaabbachuu qabde. Tuffiirraa ka'aku. Kanaaf dhibee guddaan kan jiru ormatti dabarsanii ammas carraa Oromoo kana kennan kun warra biyya bulchan, warra dhaaba mormituu hoogganan hundi isaanii walii mu'amanii ummata kana luucceessuu qabu taanaan hin qabu malee by the way akkuma isaanuu jedhan luucceessanis luucceessuu baatanis qoqqoodanis qoqqooduu baatanis hundumtuu gaangistara mataa ijaarrate biyyattiin kun akka biyya hin taane godha malee gumaan eenyuyyuu akkasitti dhiigni eenyuyyuu dhangala'ee nafu jechuudha. Walirratti qoosuun hin danda'amu.